Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya wiirtuu miidiyaa irraa oduu galgala kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu waliin kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Abbootiin amantaa Ortodoksii Tigraay mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Tigraay jedhamu haaraa hundeessuu isaanii beeksisaniiru. Manni Kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa irraa adda bahee akka haaraatti hundeeffame kun taa'umsi isaa Kasaatee Birhaana Salaam ta'uun isaas ibsameera. Haaluma walqabatuun abbootiin Ortodoksii Tigraay Phaaphaasota muuduuf akka jedhanis beeksisaniiru. Manni Kiristaanaa Ortodoksii Tigraay adoolessa 16 2023 Phaaphaasota 10 muuduuf akka jedhu xalayaa miidiyaaleef ergeen beeksiseera. Muudamni Phaaphaasummaa namoota 10 kun magaalaa qulqulluu Aksuumitti taasifamuuf akka jedhus heerameera. Kunis walqoodinsa mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti bal'achaa dhufee furmaata otoo hin argatiin tarkaanfii fudhatameedhas jedhameera. Komishiniin Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Federaalaa bara baajata 2015 ji'a bitootessa eegalee heeruuwwan malaammaltummaa fi hojimaata badaa 1,700 ol fudhachuusaa beeksise. Komishinarri ittaanaa komishinichaa Asaffaa Tolaa DHPItti akka himanitti mootummaan hawaasa humnarraa bilisa ta'e horachuuf kutannoon hojjechaa jirra jedhaniiru. Haaluma kanaan komishinichi ji'a bitootessaa bara 2015 eegalee heeruuwwan malaammaltummaa 1,700 ol fudhateeras jedhameera. Komishinichi karaa mataa saatiin adda baafate dabalatee heeruuwwan hawaasicharraa argaman 1,742 fudhatee qaama dhimmi ilaaluuf dabarsuu hojiilee sakatta'uu fi qorachuun eegalamuu ibsaniiru. Magaalaa Finfinneetti eejensiiwwan hojjetaa fi hojjechiisaa walquunnamsiisan 109 irraa eeyyamni fudhatamuu biiroon Enterpiraayizii misooma industirii magaalaa Finfinnee beeksise. Eejensiiwwan tarkaanfiin kun irratti fudhatamee eejensiiwwan biyya keessatti hojii hojjetaa fi hojjechiisaa walquunnamsiisuu irratti bobba'an ta'us beeksiseera. Biirichatti itti aanaa hoogganaan damee carraa hojii uumuu fi wabii midhaan nyaataa obbo Fissaa Xibabuu ibsaadha miidiyaaleef kennaniin bobbii hojii eejensiiwwan irratti uummatarraa komiin dhiyaachaa tures jedhaniiru. Tarkaanfiin kunis kan fudhatameef eejensiiwwan kun ulaagaa hojjetaa fi hojjechiisaa walquunnamsiisuuf kaa'ame osoo hin guutin tajaajila osoo kennanii kanneen argamanidha jedhaniiru. Mootummaas ta'ee dhaabbileen dhuunfaa yeroo hojjetaa karaa eejensii qacaratan karaa barbaachisuun adda baafachuu akka qaban hubachiisaniiru. Balballoomee oduu keenyaatiin Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa fooyya'insa mirgoota namoomaa Itoophiyaatti mul'ataa jirutti quufaa akka hin taane ibse. Lalisaa Alamuu dabalata isaa akka taanutti qindeesseera. Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa bara 2013-2014 amma bara keessa jirru bara 2015 kana keessa rakkoowwan Itoophiyaan keessummeessaa ture ilaalchisuun ibsawwan garaagaraa baasaa turuun isaanii yaadatama. Ibsaarra waajjira muummee isaatti kenneen bara baajataa 2015 cufamaa jiru ilaalchisuun rakkoowwan walxaxaa Itoophiyaan keessummeessaa jirtuuf akkasumas ammoo danqaawwan turan ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kenneetii jira. Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa waajjira muummee isaattarra ibsa miidiyaaleedhaaf kenneen haalonni Itoophiyaan baroota 2015 kana dabarsite haala fooyya'insa mirgoota namoomaa taasisaatti turtetti gama isaatiin qoofaa akka hin taane addeesse. Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa ibsa miidiyaaleef kenne kanaan akka beeksisetti wanti mul'ataatti jiru haga jedhamu qoobsaa akka hin taane irra deddeebiin ibseetii jira. Keessumaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraatti dhiittaa mirgoota namoomaa bal'aan raawwatamaa akka jiru komishinichi kan ibse yoo ta'u, gama biraatiin gabaasa isaa keessatti hanqinni ce'umsaa miidhamtootaa gabaasuu fi akkasumas ammoo gaazexeessitoota namoota siyaasaa fi aktivistoota dhimmoota hawaasummaa irratti ammallee sarbamoonni mirgoota namoomaa haala yaaddessaa ta'een geggeeffamaa jira jedha. Ibsa guyyaa irraa miidiyaaleef kenneen komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa baroota amma darbaa jiran kana keessatti rakkoon sarbamiinsa hamaa ta'an geggeeffamaa jira. Furmaanni isaa ammas fooyya'insa mirgoota namoomaa Itoophiyaan lallabaa jirtu kana hojiirra oolchuu ta'uu eereetii jira. Itoophiyaan ganna lama oliif rakkoo hamaa keessummeessaa kan turte yoo ta'u, rakkoo hamaa sana waliigaltee Piriitooriyaadhaan wal qabatee rakkoon dandamiinsatti furmaata fiduu adeemsifamaa ture yoo ta'u, komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa gama isaatiin sarbamiinsa mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessatti adeemaa jiru furmaatatti gochuuf deddeebi'ee ibsa baasaa turuun ni yaadatama. Namoota achi buuteen isaanii dhabaman akkasuma kanneen mana murtiidhaan bilisa jedhamanii mana hidhaadhaa gadi hin dhiifamin jiran ilaalchise deddeebiidhaan dhimmoota Itoophiyaa keessatti ta'an irratti ibsa garaagaraa kennuun isaanii yaadatama. Kabaranaa kunis ammoo cufiinsa baajataa bara 2015 ilaalchise fooyya'insi sarbama mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru ammallee gahaa miti jechuun lafa kaa'e. Magaalaan Harar magaalota hambaalee addunyaa ta'uudhaan galmooftee jirti. Siitinaa Haji.
Magaalota baha Oromiyaa seenaa dheeraa qaban keessaa tokko kan taatee fi giddu gala turizimii akkasumas biyya jaalalaa jedhamuun kan beekamtu magaalaan Harar miseensa magaalota hambaa addunyaa taatee galmoof. Magaalaan Harar magaalota Saharaa gadii keessaa yeroo jalqabaaf miseensa dhaabbata magaalota hambaa addunyaa Organization of World Heritage Cities taates kan galmoofte yoo ta'u, pireezidaantiin naannoo Hararii obbo Raddiin Badrii biyya Kaanaadaa magaalaa Kubikiitti sirna mallattoo qophaa'e irratti argamuun magaalaan Harar miseensa magaalota hambaa addunyaa taatee akka galmoofte mallatteessaniiru. Dhaabbanni magaalota hambaa addunyaa biyyoota 115 miseensummaan kan hammate yoo ta'u, magaalaan Harar waxabajjii 2023 irraa eegalee miseensa dhaabbata kanaa taates galmooftee jirti. Magaalaan Harar miseensa dhaabbata kanaa ta'uun galmaa'uun ishee hambaalee seenaa fi aadaa magaalichaa misoomsuu fi guddina turizimii magaalichaaf gahee olaanaa akka qabus ibsameera. Dabalataan magaalonni hambaa addunyaa ta'an dhimmoota waloo isaanii irratti mari'achuun kallattii kaa'uun rakkoo isaan mudatu irraa darbuu fi carraawwan jiran bal'isuuf kan gargaarudhas jedhameera. Gabaasni kan tajaajila oduu Itoophiyaati. Raawwii waliigaltee nagaa Pretoria hanqina qabaachuu waldaa waloo siivilii Africa Next for the Horn jedhamu beeksise. Lalisaa Alamuu dabalata isaa qaba. Raawwiin waliigaltee nagaa Pretoria waraana waggoota lamaaf dhiiga hedduu dhangalaase qaawwa guddaa akka qabu waldaan waloo siivilii Africans for the Horn jedhamu beeksisee jira. Walitti bu'iinsi mootummaa federaalaa fi TPLF gidduu ture akka dhaabbatuuf waliigaltee nagaa ji'oota 8 dura mallattaa'e kagamaggame dhaabbanni kun gama nageenya dhiyeessii gargaarsa namoomaan akkasumas immoo eegumsa namoota nagaatiin fooyya'insi jiraatullee qaawwi nagaa kanaa yaaddoo keessa galchuu akka jiran eeramee jira. Gabaasa gamaggama fuula 25 qabuu fi gaaffii fi deebii namoota baay'ee akkasumas immoo odeeffannoowwan uummataa baay'ee qabatee ka dhiyaate gabaasni raawwii waliigaltee nagaa qaawwa baay'ee akka qabu mul'isu kun yaadawwan furmaataas dhiyeesseeti. Gabaasni dhaabbata kanaa qaawwi mul'atan tokko tokko sabaa hanqina waliigaltichi qaburraa kakee kanneen biroo ammoo hanqinoota raawwii irraa kan madde ta'uu mul'isee jira. Waraanni Tigraay keessatti ajjeefamuu fi qaama hirrachuu namoota nagaatiif sababa ta'e kun dhaabbatullee bakkeewwan ammallee humnoota alaatiin qabamanii jiran nageenyi namoomaa nagaan haala hammaataa keessa akka jiru eera. Rakkoowwan kunniinis bakkeewwan to'annoo Eertiraa jala jiranii fi humnoonni Amaaraa to'atan akka jiran gabaasni kun eera. Waliigaltee nagaa boodas lixaa fi kibba Tigraay keessatti haleellaan namoota nagaa irratti raawwachaa jiraachuu gabaasaaleen ba'an akka jiran ka ibsu gabaasichi bakkeewwan kanneen ammoo bakka qaamoleen walabaa ta'anii to'atanillee qaqqabuu hin dandeenye himee jira. Loltoonni Eertiraa Tigraay bakkeewwan tokko tokko keessa jiran ammoo eegumsa namoota nagaaf taasisuuf qaburratti dhiibbaa uumeeraa jedha gabaasichi. Akka waliigaltee nagaa Pretoria sanada hojiirra oolmaa Naayiroobiitti mallattaa'etti humnoonni Tigraay meeshaalee waraanaa gurguddoo ka hiikkatan humnoonni alaa fi humnoonni naannolee raayyaa ittisa biyyaatiin ala ta'an Tigraay keessaa yeroo tokkicha bahaa jiranitti akka ta'e seeramee jira. Haa ta'uutii malee humnoonni Eertiraa fi naannoo Amaaraa naannicha keessa jiran naannoo Tigraay keessaa hin ba'in ka jiran yoo ta'u maqaan isaaniis akka raawwachaa jiraachuu walqabatee ka akka jirus himama. Bakkeewwan naannolee Tigraay fi Amaaraa irratti wal falman nageenya waaraatiif murteessaa ta'ullee murtee waliigaltee nagaa Pretoriyaan ala taasifamuun isaa yaaddoo ta'uu ibsa. Qaawwi biraan gabaasni kun mul'ise ammoo dhimma namoota 100,000 lakkaa'amaniiti. Isaanis ammoo kanneen buqqa'anidha jedha. Lammiileen buqqa'an kunniin ammoo gara qe'ee isaaniitti ka hin deebine akkasumas ammoo rakkoo biraaf ka saaxilaman akka jiran ilaalchisee hubannoo ga'an akka hin jirreera. Tajaajilawwan bu'uuraa sababa waraanaatiin addaan citee ture deebi'anii tajaajila kennuu jalqabanillee tajaajilawwan fayyaa fi barnootaa waliin wal qabatan ammallee haala barbaachisaa ta'een kennamaa waan hin jirreef ijaarsi taasifamuu feesisaa jedha. Qaawwi biraan gabaasni kun saaxilee ammoo dhimma aangoo qaama hojiirra oolmaa waliigaltee kanaa hordofuu fi gamtaa Afrikaa ogeessota walitti fiduun hundeesseeti. Qaamni akka waliigaltee nagaa Pretoriyaan akka to'atuuf gamtaan Afrikaa hundeesse kun sarbamoota jiran ifatti gabaasuudhaaf aangoo akka hin qabnee fi humna nagaa gahaas kan hin qabne ta'uu akka qaawwaa biraatti mul'isee jira. Koreen hordoffii mirkaneessuu kabachiisuu nagaa ka gamtaa Afrikaa raawwii nagaa kana ilaalchisuun akka hordoffiif kan walii galame ji'oota 6 ta'ullee hanga muddee dhufuutti akka achi dheereffamee ni yaadatama. Koreen kun qaama waliigaltichaa akka ta'e adeemsa hidhannoo hiikkachiisuu loltoota bittinneessanii deebisanii dandamachiisu haala gaariin raawwatamuu isaa kanaan dura beeksisee jira. Adeemsa humnoonni Tigraay meeshaa hiikkachiisuun wal qabatee milkaa'inni gaariin jiraatus deebisanii akka dandamatan taasisuun hojiiwwan akka fayyaa sammuu fi tajaajilawwan qorqalbii isaanii dheensuun akka wal qabate ammallee hanqinni jiraachuu isaa gabaasni kun addeessee jira. Dabalataan waraanaa ture hedduun kan miidhaman dubartoonni fi qaamoleen hawaasaa garaagaraa qaama adeemsa nagichaa ta'uu dhabuun isaanii caalaa akka miidhaman taasiseera jedha gabaasni isaa kun. Tigraay keessa bakka bal'aa ammallee dhaabbileen hawaasa siviilii walaba ta'anii fi gaazexeessitoonni qaqqabuu dhabuun isaanii eegumsaa fi haala namooma nagaa keessa jiran guutummaan guutuutti gamaggamuun akka hin mijoofne gabaasni kun balbaloomsee jira.
Keessumaa Tigraay lixaa fi kibbatti akkasumas ammoo bakkeewwan to'annoo Eertiraa jala jiran akka kaaba Tigraay keessa odeeffannoo walitti qabachuun addaan rakkisaa ta'us hima. Gama biraan gamtaan Afrikaa dhimma kana to'atus bakkeewwan kanneen akkaaf hin qaqqabne dhorkamuun isaa simamee jira. Waraana kaaba Itoophiyaa mudatee ture mootummaan federaalaa cina hiriiranii kallattii keessatti hirmaataa turan humnoonni naannolee Amaaraa fi Affaar qaama waliigaltee kanaa ta'uu dhabuun isaanii hanqina waliigaltichaa keessaa isaan muraasa ta'us gabaasni kun addeessee jira. Waliigaltee nagaa walitti bu'iinsa dhaabuu qaamolee waraanaa hundaa hanga ammaatti nagaa guutummaatti mirkaneessuu hin danda'amne jedha. Dhaabbanni raawwii waliigaltee kanaa kaagamaggame kun lammiileen buqqaaniif ammoo imaamata seeraa kennuu faluu kan jedhu yaada furmaataa dhiyeessee jira. Mootummaan federaalaa naannoo Tigraay keessatti leellaawwan namoota nagaa fi bu'uuraalee misoomaa irratti humnoonni raawwataa jiran jiraachuu akkasumas ammoo miidhaa qaqqabaa jirus ifatti abaaruu qabaa jechuun gabaasni kun addeessee jira. Dabalataanis humnoonni Eertiraa daangaawwan Itoophiyaa gadhiisanii akka ba'an waamicha taasisuu akka qabus kaa'e. Gareen gamtaa Afrikaa dhimma kana hordofuus danqaawwan mudachaa jiran ifatti akka ibsuuf gaafateera. Dabalataan gareen gamtaa Afrikaa kun dhimmoota akkaataa waliigalteen hin raawwatamin ilaalchisuun ifatti dubbachuuf akka aangoo qabaatuufis waamicha dhiyeessee jira. Baankiin Shabalee daldaltoota magaalaa Jijjigaatti qabeenya isaanii balaa abiddaan dhabaniif deeggarsa birrii miiliyoona 20 taasise. Daayirektarri olaanaan baankii Shabalee obbo Kadir Ahmed hooggantoota baankichaa biroo waliin ta'uun deeggarsicha pirezidaantii naannoo Somaalee obbo Mustafaa Mohammadiif laachuun raagaan biiroo koominikeeshinii naannicharraa argame ni mul'isa. Kan daawwachaa turtan wiirtuu miidiyaa irraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Nu daawwachaan waliin turuu keessaniif hedduu siin galateeffannee wiirtuu miidiyaa irraa qophiilee afaan waliin turtii gaarii.